Akkam nagaa jirtu hundi keessanuu nagaadha isiniin jedha. Warreen qormaata fudhataa jirtanii barattoota kutaa 12 yuunivarsiitiilee mootummaa garaagaraa keessa fudhataa jirtaniif qormaanni kan milkiisni haa ta'u jedha. Warreenis immoo rakkoo adda addaa keessa jirtanii qormaataaf isin hirmaannas wanti isinii sirratu nima sirrataa. Kanarratti immoo ministeerri barnootaa waan guddaa hojjechuu qaba. Keessattuu maatiin barattootaa baay'ee rakkatu. Keessattuu ijoollee shamarranii irratti baay'ee rakkatu. Ijoollee shamarran yuunivarsiitii garaagaraa irratti da'anii jiru. Ministeerri barnootaa kana ilaalcha keessa galchee gargaarsa godhuufi qaba. Keessattuu barattoota maatii barataa kan yuunivarsiitii hawaasa irratti lubbuun darbeef gargaarsa gochuu qaba ministeerri barnootaa jechaadha. Mucaan kun baratee maal maatisaa gargaaruu qaba kan jedhu san ilaalcha keessa galchee gargaarsa gochuufi qaban jedha akka mataa kiyyaatti jechaadha. Kanan naan dabalate ijoolleen konkolaataan ittiin garagareen jira miidhamanii hospitaal keessa ciisan maatiin kan gargaaruuf waan dandeenye jira. Kana ministeerri barnoota ijoollee kana gaafatee bakka jiran dhaqee gaafatee gargaaruu qaba. Sirriitti gargaaruu qaba. Maaliif rakkoon kun kan ittiin ka'e rakkoo ministeera barnootaa irraan kan ka'eeti. Kana itti yaaduu qaban jedha.